Ashamarka funii hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTubees galatti jalatti argamtanii har'ammoo viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Hanga dhumaatti hordofaa waa irraa barattu jedheen yaada. Ingirii hanga dhumaatti hordofaa dhugaa dubbachuuf waan gaariidha jechuudha. Waan gaarii irraa barattu hordofaan isin jira hanga dhumaatti wanta isheen jette yeroo tokko tokkos nama rawaasa hin baratu beektanii ana kanaaf dhugaa jechi baay'ee namatti tola. Nyaachisaa oolu yani anaaf akka ilaalcha kiyyaati ka min ingilis osoo maatii kee bira jiraatte waan gaarii ture ilaali. Inni Harargee irraa ani Baale irraa sila fardaan xayyaaraan gulufnee maatii gammachiisnaa anaaf haalii kenna. Garuu as yookaan Dubaayitti yookaan Kaayirootti ciini godhan uummata hin beekne kana walitti qabne ana nan gammachiisu akka dhuunfaa kiyyaatitti. Yoo aki inni kan dhaga'u taate cidha waan godhan natti hin fakkaatu. Nakkas. Ani bakka nu lamaan wal argine onni guddaan sanii. Haasawaa keetirraa xiqqoo yoon dogoggoruu baadhu akkaan hubachaa jirutti cidha kana ati hin barbaaddu hin feetu ammoo waan xiqqoo Hamzaan cidha ni fadhaa jechaa jirtu na fakkaata. Mee akkami dubbiin tun? Gaantaa dubbii akka ashitti cidha ta'e jaarsummaa isin erga. Ya inni in beektan ka Hamza walumaan beeyna isin jaalallee waan addaan beeku cidha jaalataa yani nama cidha nama baay'ee deemilleedha. Ana immoo shittiitti dawalan laayinarraa baasan. Annamni kun keessaayi dhugaa inni yaa cidhan godhanna jedha ani kenna. Mee itti yaadna jedheetu mana achuma kaa'ee jira. Cidha dura ammoo wal arguutu dursaayyuu mire. Akkas wal arguutu dursa. Inshallah yoo Rabbiin jee we can wait for you guys to see each other. Guyyaa san akka ajaa'ibaatitti sagantaa silaa ugaa addunyaan tun isin beektu. Guddoo takka. Guddoo gootanii nutti asiin ba'uu qabdanii saniin isin eeynaa jechuudha. Isiniin dhuftanii? Biyyatti moo Kaayirootti moo Dubaayitti ta'a? Meeqoo dura jira fagoon yookaan murteessine. Garuu hundaafuu. Silaan ani ni yaaliin godha inshallah. Nama hedduu wallaahi alazim rabbiin akkanatti jaalala nama nu baay'isee namni hedduu gariin Ameerikaa irraa dhufna gariin Awustiraaliyaa irraa dhufna jedha. Amilee nama kanaa yoo kadhaaltu wallaahi jira godhadhu nama godha. Garuu an nama jiraattota mutaggeen Dubaayii kana keessa jira godhadhu nama waamu takka hin qabu. Akkamitti Dubaayii waggaa jala kana teessee nama hedduun beektu ashitti? Haaroo achidha namaa deemee hin jiru. Cidha dila dhaqamu kana takkaan dhayine? Nama bira deemee hin jiru. Aljaziiraa fi Nasrii Anoolee achuma cidha godhaan oolanii guyyaa guutuu. Jarrin beeyti baraka waan keessoo gaafatte ashitti namatti hin dhuftu cidha isin dhaqnu jedhani. Amma gaa dirqama akkasitti dhufan goona inshallah yoo Rabbiin jedhu. Hamzaan barwanni cidha inni yeroo bar cidha nam takka hafeen beeku jedheessaniifi. Cidha nam takka hafeen beeku inni saniif cidha jedha. Hamza okay yaa hedduudha qajechuun innis harka isaa deebisuu fadhaa jechuudha. Yaa an bakka cidhaa takka deemee hin beeku. Ani beekta yaa uf jecha naan hin jedhiniiti. Yani yoo si biratti uf jaja homaa miti mire natti naaru. Abshir sitti naaru lakke. Yaa jecha naan hin jedhiniiti ani fuuldura kiyyatti akka feeman uummanni osoo hin dhagahin sitti fuuldura kiyyatti feemasii akka ta'u waan beekuuf jechuu waan beekuuf. Bakka cidhaa dhaqee suuraa takka filtarii malee takka mobaayila Samsungii Nookiyaan uummanni na kaasee waan sila ashitti before ashitti after jedhee uummanni asirra. Gaafa sanumaaf hin deemne jedha. Maaltu? Anaa meeqa kan meeqappii meeqa dibadhee uummata Oromoo dura filtara meeqaan as bahu. Achi deemee uummanni koo mobaayila Samsungii fi Nookiyaan suuraa na kaasee gudii. Wallaahi maashoo. Salphina keessaa.
Suudinaan wanni jettu Hamzaan harka keenya nu deebisuu qabaa yookaan harka isaa deebisuu qabnaaf jetti mee dubbii tana akkam jettan? Akka takkaan dhuftan jedhiin mana. Kophatti moo isaan hundinuu? Yaa. Nu silaafuu manni keenya manuma keessummaa ta'a bismillahil kariim keessummaan nurraan qoortu. Inshallah wallahi rabbiin khayriidhaan nagayaan egalee walitti isinaa fidu jara keenya gaafiitti hin guddisnu akkam jettan ashitti yoo gaafiitti guddisne taraa walii interviewin warra hin fudhattu. So akkanumatti yoo rabbi jee tokko tokko qabee nama hundoonne godha. Hayyee asumaanuu hintii takkanaa kanita mee ashitti haala kamiiniin 100 guutuu danda'a. Amata asoo hin dhumne amata duratti 100 guutuu barbaada. Meeqa jirtu sila? Okay. Ol waramu? Keessaa naasoina. Booda hundi isaa 100 sirraa guutaa yaada. Maakee maaliif hundi isaa 100 guutaa yoo sitti bedeeme? Sakira reeter warabi. Ma yaada kana yoo si fide wallahi yoo yaada kana hundi isaa 100 guutaa osoo atu asii gadi hin bu'in ummanni 100 guutee see. Wala ye jara keenya gaa gurree sin calaw haroon yoo rabbi jee amata kana sun dhumne 100 guutee jechuudha akka amma ashittiin naan jechaa jirtu kanatti high hope jechuudha. Inshallah bismillahir kariim abshir. Khalas malee namni gaafiin mee qabdanni jira adeemsi keessa akkami gaafiin fudhatta yoo gaafii ka fudhattu taate komentii. It's okay nu gaafii fudhanna yaa gaafii xiqqoo isiin fuuldura kiyyatti ani of jajjalaan hin jedhini kanaan isinitti ofillee jajuun jaaladhu uummata malee. Gaafii yoo qabaattan ashittiidhaaf barreessaa mees jalatti. Fuulduraaf miidiyaan gurguddaa waan nu affeeru yaada qabuuf gaafii nu jalaan fixinaa irra deddeebi'uu akka nu jalaan ta'an. Kalaas hayyee. Jara keenya gaa miidiyaan gurguddaan hedduu eegaa jira warra akka OMN warra akka BBC warra akka VOA CNN fi Al Jazeera illee akkasumatti afaan Arabaatiin waan eegaa jiruuf kanaafuu gaafii fi deebii jalaa fixuun gaarii hin ta'u obboleettii teenya so xiqqoo irraa laaffisna dumaashii akkam jettan? Yaa akkas wayya. Hayyee so akkasitti ulfaadhu galatoomi. Namni ammoo adada oduun baay'atu namni 700 maal caqasa subhanallah kunoo asittu bar interview ma TV OMN yoo bar namni 700 laaluu dhiiseera jedhani. Anoo kunoo nama 168 na laalu jira wargisee taan nama 68 na laala. Abshir tanaaf yammoo. Ashitti bakka amma hayyee bakka akkaati jette ni haasofna bakka. Ayyee bakka haroo kenna. Kanas ashitti teenya galatoomii fayyaadee good time to qofallee taphanna inshallah yoonii fi boodaatillee nu dura baate kottu qofallee akkuma kalee yoo rabbi jee xiqqoo fanii goona haasawaa dhootillee qofalii taphadhu. Ayyee ulfaadhu bakka wal argina inshallah. Ayyee galatoomii ayyee nageetti. Okay. Jara keenya akkasii. Ummata haasoyne ka odeessine maaltu nu hafe subhanallah taaptaap godha kanda soddaadha hin eegee milleen taphanne wala nam taaptaap nun goone wala oduu bicha caqastan subhanallah amma taaptaap godha dafaati laayif goolii kana guutaa isinirraa baha galgala dhufna laayifii galgala nu eega inshallah nama hojiin qabu guyyaa 3 hojiin qabu kan mazannatee oola guyyaarra meekappii dibadha guyyaarra laayifii dhufa guyyaa 3 bakka bashannanaa jira isiniin jedheera argitan sa argitanii manzara kan na akkasii galgala laayifii dhufna amma laayif goolii nu guuttamoo nu guutta yaa bani aadam rahmaa hedduu takka galatoomi wallaahi hedduu takka giftii meeqa naa kennite akkasiin galateeffannee yeroo san interviyuu birra jirra jennee siireesii ta'uu kenna akka kennatti bara. Akka kenna interview irra jira jedhee sin galateeffannee hedduu takka galatoomne amma garuu as talaa deemteerta inshallah yeroo ati deebite si galateeffadha taap godhaa isiniin jedha
Live goolii kan naa guutaa isin biraa deema.